Naaf qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha. Inni kun kana gabaabdumatti qilleensi kiyyarraa abdii waan hin qabneef isni gabaabsa. Kun warri gartee shakkiilee lola rabbiin kaasini. Wanni ammoo shaabiyaan godhaa jirtu. Akka Itoophiyaan dhaabbattee hin yaadne mootummaan kun dhaabbatee hin yaadne godhuufi tuttuqqii karaa Affaar keessaatiin dheengadda isni dabarsee ture ni yaadattanii. Keessaayyuu karaa buree kanneeniin lola gartee kaasuudhaaf daangaa dabartee amma ammoo odeessadha jiru karaa diroonii Iraan irraa argatteetiin daangaalee irra mammarsuu waan akkanaa kanneentu himamaa jira. Kuni mootummaa kan harkistee lola keessa seensisuudhaaf jechuudha. Mootummaan ammoo shaabiyaan waan ofii loluu hin dandeenyee fi jetteellee jirti. Warra isiin as keessa lola naquu barbaaddu keessaayyuu gartee TPlf fi faannoo shanee maal kanneen jalaa gartee galchaa jiran taan mataa irraa guuraa jiran jechuudha. Caasaa jarrii ijaarratte kana jalaa laamshessaa jiran jechuudha. Isaan ammoo kaayoon isaanii wanni karaa dheeraadhaan deemaa turan mootummaan kun ammoo suutuma jedhee gartee miila jalaa guuree akkas godhaa jira. Kun kana. Kanaaf inshaallah ilmaan Oromoodhaa rabbiin biyya teenya illee nagaa haa godhu hunda keenyaan allee isinillee nama khayrii haqa dalagu rabbiin nu haa godhu. Wanni waliin dhaammannu maali? Du'aayii godhaarra guddoon biyya teenya rabbiin nagaa haa godhu. Lolli injifatamne rabbiin nuni warra injifatu haa godhu. Ammoo lolaa rabbiin fidini. Lolli bu'aa takka illee hin qabu lubbuu namaatiin qabeenyaan waa hedduu balleessaa jechuudha. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa ammoo rabbiin fidini yoo gara lolaa seenamu taate shakkinaa qabadhaa jedhan bilaa shakkii gartee namni inshaallah rabbii warra safeen hin godhini hin danda'amu jechuudha. Mootummaan kun maaliif akka gaariitti of ijaaree jira. Qophii irra ture waggaa torban kana waan biraa dalagaan turre mootummaan badhaadhinaa jechuudha. Wanti dalagaa ture waan deemaa jiru diinonni irratti dalagaa jiran biyyattii tana irratti dalagaa jiran namni kun namni hadha biyya bulchaa jiru nama muuxannoo gayaa qabuu fi dandeettii qabu waan ta'eef qophii yeroo dheeraa godhamaa ture. Meeshaa akkam qabdii ilaal waa tokko isin tuqa karaa kanatti. Namni militara yookaan ammoo waraanaa beekumsa qabu, dandeettii qabu, hubannoota qabu, muuxannoo gayaa qabu yeroo biyya bulche diinota ollaa jiran meeshaa akkamii qabanii meeshaa isaan caalu qabaachuu qabna kan jedhu laal. Amma yeroo garii beektu dhiifama naa godhaa. Namoonni gariini inshaallah ni maxxansa. Namoonni gariini nama wayii kutaa wayii baratee inni dhufe yookaan gartee muuxannoo wayii ilaalanii jabaadha biyyaa bulchuu ani jedhama. Dubbiin akkasii laal biyya bulchuu irratti fakkeenya biyya akka Ameerikaa fa'aa nama barate barbaachisa. Nama barate nama gartee maaliif wanni hundi seetaap ta'ee jira. Wanni hunduu sirraa'ee jira. Warra amma biyya bulchu kunneen dhaqanii waan qara sirraa'ee san qofa irratti waggaa rafan isaanii bulchanii aangoo irraa bu'an jechuudha. Itoophiyaan akkasii miti. Shama waggaa 150 olii nama qulqulleessu feesisti. Nama gola hunda beeku, diina biyya keessa hattuu, nama biyyaa bu'aa qabu, Amaara keessaa eenyutu diina biyya kanaati, Oromoo keessaa, Amaara keessaa, Tigree, Walaayittaa kan baataa, eenyutu agartee nama qulqullu, eenyu dandeettii qaba, eenyu hubannoota qaba, eenyutu hattu, eenyutu gartee gosaan deeme, eenyu amantiin deeme, eenyutu biyya jaalata. Namoonni waan akkasii beekuu fi namni yeroo rakkoon gale ollaa keenya biyyi ollaa kuni biyyi diinummaa dhaabbataan hin qabdu eenyu. Biyyi wal dhabuu dandeenyuun eenyu. Maalirra wal dhabna? Maaliif wal dhabna? Namni waan kana beeku guutuu isaatu maal godha? Biyya san hundaa akkasitti qophaa'aa jechuudha yeroo dhufetti. Yoo fakkeenyaaf rakkoon tokko dhalate amma akkuma isin beektan karaa Suudaanii rakkoon mootummaa Itoophiyaa irra dhalatee ture. Gaafa lolli TPlf waliin deemu san. Yeroo san mootummaa Itoophiyaa ni didde. Haga lafa daangaas ceetee Suudaan lafa Itoophiyaa qabattu ga'ee jechuudha. San keessa yeroo san dide mootummaa Itoophiyaa maal barbaadanii akkas godhan? Lola yeroo san osoo mootummaa Itoophiyaa warra Suudaan daangaa cabsee seenessan meeshaa isaa irratti tankaarfii fudhatee Suudaan wajjin lolli ni banamaa mootummaa Itoophiyaa humna hin qabu asiin Tigraayirra lolli ni banamaa. Shan faannoon biyya keessaa kaasti waliigalatti hadha mootummaan kun silaa bakka tanaan dhaqu jechuudha. Yookaan agartee akkuma Suudaan sanii biyyi teenya diigamtee onnatti yookaan qaata mootummaan kun cal maal godhe ni dide san guutuu isaatu. Shan faannoo biyya kee jira yeroo sanitti akka mootummaan kun lola san seenee lolu hin dide mootummaan kun. Maaliif humna irraa facaasuu barbaadan akka inni gad dhaabbatee waraana leenjifatee karaa diinagdeetiin waan silaa barbaachisu guutanne godhuu barbaadan jechuudha. Warra ammoo cabsee yeroo sanitti teekinooloojii harkaa qabu, waraana harkaa qabu, baankii saamee bahe waa hunda bahe kagartee yeroo saniif fiiguun fi TPlf'n ammoo humna qabu saniif tooftaaf dandeettii qabuun dafee ofirraa dha'ee cabsee jechuudha. Warri kuuwwan guutuun laamshee hafe. Kanaaf mootummaan adda biyya bulchu kun hubannoota ka qabu, ka dandeettii qabu, ka waan godhu beeku diina kanaaf qophaa'aa ture kan isinii tuqee fi diinni guddaan Itoophiyaadhaa Gibsi jechuudha. Gibsi irra qophaa'aa ture. Gibsi meeshaa akkam qabdi, teekinooloojii akkamii qabdi, waraanni Itoophiyaa irratti tankaarfii akkamii fudhachuu danda'a, yoo fudhate maaliin fudhachuu danda'a, yoo ofii fudhachuu hin dandeenye eenyu fa'aa hidhachiisee yookaan ammoo gurmeessee deemuu danda'a kan jedhu
irra qophaa'aa ture mootummaan kun. Kanaaf humna gayaa waraana guddaa gayaa qabdi Itoophiyaan teeknooloojii xiyyaarolee akka isinitti yeroo baay'ee immoo Su-35 jedhan kanneen warra addunyaan biyyoonni gurguddaan qaban warra osoo lolli galu taate Gibsi dhaqee deebuu danda'u. Warra raadar yookaan ammoo teeknooloojii isaanii arguu hin dandeenye. Warra ammallee gartee lafa dheeraa kiiloomeetira dheeraa deemuu danda'u. Xiyyaarota ammallee qilleensa irratti gartee gaaza guuttachuu danda'u. Sa'a dheeraa turuu danda'u. Meeshaalee teeknooloojii jiru hidhachuu danda'u. Isa kanneen qophaa'aa ture mootummaan kun. Kunoo teeknooloojii AI yookaan ammoo artificial intelligence'n kuni gaafa muummichi ministeeraa Araakkiilootti saayinsii fi teeknooloojii muuziyeemii ijaaru namni hedduun koflaa ture. Gaafa muummichi ministeeraa bakkoota hedduu waan hedduu dalagaa bakki sun hadha maal taate bakka teeknooloojii irraa bahu biyyi addunyaatu hayi hagamitti Itoophiyaan sadarkaa kana geette jedhanii fi Itoophiyaan sodaatamtuuf kabajamtuu fi Itoophiyaan gartee namni hunduu fira ta'uun itti harkisee jechuun wanni sunniin. Kuni maal fidee Itoophiyaan hadha fira horattee jechuudha. Namni hundinuu Itoophiyaan uf dandeettee jirti, beekumsa qabdi, kalee wallaalinaan beekamti. Kilaashii bitachaa turte, kalee rasaasa alaa bitachaa turte Itoophiyaan kaleessa gartee. Madaafaa fi maal kanneen adda ofii dalagatti kana hunda Afrikaa gurguraa jirti. Kolleejjiin waraana Afrikaa dhaadhetti leenju as gartee sadarkaa kana geette Itoophiyaadha. Kana qofaa miti. Biyyoota gartee guddaa wajjin federaal poolis Ameerikaa fa'aa wajjin shaakalaa fi dorgommii yaadattanii dheengaddaa Yuudaab keessatti godhamee jechuudha. Biyyoota guddate wajjin gartee. Sadarkaa gartee kumaandoo speeshal kumaandoo warri gartee poolisii federaalaa jechuudha. Isa kana jechuun gurmuu biyyoota guddattee walitti qixxeessutti eegalte Itoophiyaan siine. Kana qofaa miti. Adda diroonii mataa ofiitii oomishti. Yeroo gabaa waggaa 7 keessatti biyyoonni kaa waggaa 20, 30, 50 nagaa qaban waan hin dalan yeroo gabaabduu keessatti dalate kun beekumsa nama adda biyya bulchuuti jechuudha. Kana hunda osoo iyyan warri iyyuu kun leqoo qabaadhaa iyyee iyyisiisaa bahe. Maqaa dha'uullee dhiisanillee jawween qabamillee jedhanii warri beektan information nuu kenna. Yoo naga qabaate jawwee mee gabbayii nama kana gartee adda galchi. Gariin qabame jedha, gariin hin qabamne jedha. Kana mee gabbaa isaatii warri jiru waan jettu Oromoon mammaaktee maal jedhan du'a dhussanii reeffeessa geessan jedhanii dubbiin akkasii jechuudha. Kaakki Jawaar Faatee jechuudha. Hadda maqaa dha'uu isaallee ulfaate maaliif yoo malee jiraate irraa buuna. Warri akkanaa kunniin osoo beekan tan hanqisuudhaaf hambisuu fi deeggartoota uummanni Oromoo akka jalan hiriirri uummanni Itoophiyaa akka jalan hiriirri akka waliin hin dhaabbannee fi ni beekan akka muummichi ministeeraa waa hunda dalaguu danda'u. Maaliif jijjiirama dhufe kana namni bu'uuressee itti kennee isa jechuudha Jawaar Faallee. Jawaar amma namni hedduun jagna keenya beeka akaakii zarraaf jedhu kana namni qindeessee itti kennee wanni kun akka itti dalagamu lama kaa'isa jechuudha. Namni TPlf as mara galchaa bichuu shakkitee jaalattee jibbite wadda harkiin xallaa maka warri baane jechuudha. Jaalattee jibbite osoo muummicha ministeeraa bichuu achitti hin argini hin beekini TPlf hin galtu. Oromoollee daaraa gootii harcee taatee dhabamti malee sisteemni garuu muummicha ministeeraa dalagaan akkasuma ilmaan Oromoo hedduun waliin jiraniin dalagameeni wanti gaddeemaa jiru arganiin tooftaa namni dandeettii qabu kan isaan gartee ofirraa dhoorkuun mala san sisteemsa ofirraa dhoorkuun dandeenye keessa waan jiruufi caba isaanii biyyoonni addunyaallee warri hubatu waan deemaa jiru kana sisteem. Namni garii nama kaadhiifamallee naa godha. Jawaar Mohammed Ameerikaa taa'eetiin Itoophiyaa diigee jedha gariin nama. Amsoorii hedduu garaana nyaattan. Ani bara gariin garaana nyaata namni hedduun bara wallahi. Namoota barate yeroo waan akka siyaasaa garaana nyaatan. Namni tokko waan fakkaan biyya osoo biyya keessa taa'ee ijaaree akkasi diigee jedhanii eeyyen. Ameerikaa taa'ee ijoollee biyya keessa ijaaree akkas dalagee jedhee gariin namaa hayyuu kenna jagna kenna akaakii zarra dhiisaa jedhan. Kenna quundhaa namaa jagna namaatti kennaa galtan. Dhugaa jirtu waliyaa kenninu. Jawaaris Oromoo aabbichuulleen Oromoodha. Maaltu kana maraan isin gahe? Nama gadi jira kaadhaa gartee Jawaariif lubbuu dhabu. Kan muummicha ministeeraa ammoo gartee dhagaa irratti oofu. Kanaaf jijjiiramni adda dhufe kana mara siinaan maaliidhaa? Ka inni dhufeeni waan hadda dalagamaa jiru kanaan kitaaba maddammarii kan dhaqaa dubbisaa. Ida'amu caqasaa hadda dubbisuu bira dabaree gara caqasuu seenee jira. Ni argattan waan hundayyuu. Maal dalagamee akkamii godhame? Jijjiiramni kun akkamii dhufe? Eekamee Jawaar akkasii gabbayee akkana goonee akkana godhe jedhee haa katabu. Hidhaa jiraatee ala jiraatee mee gabbayee akka abbichuun katabe kanatti akkana goonee jijjiirama kana akkana finne akkana buuressee akkana godhee haa jiru yallan. Wanni rakkoon nu qabnu akka Oromootti kana beektu seenaa osoo nu arginu osoo lubbuun jiru jallisuu deemtan. Seenaaleen hedduun jallatee ture. Adda seenaan uummanni Oromoo dalage biyya kana keessatti kan gartee kutaa 11 dubbataman dubbatamu kutaa gabaabaa nama gabbayee gartee ofirraa dubbatuu fi nama gartee gabaabdutu seenaa gartee saba kanaa naannoo isaa irraa himaa jechuudha. So kanaafuu gabaabduttuunis hin jechuu barbaade maaliidhaa? Shakkina namni adda biyya bulchuu jiru
yoo safuu baate ilaala mootummaan jiru kun yoo waan gaarii dalagaa jiru kana miskiina gargaaruu nama kutaan qooduu dhabu amantiin qooduu dhabu naannoon qooduu dhabu tokkummaa biyyaa lammii biyya kanaati wal qixa yoo akkana dalage nam tokkollee isa tuquu hin danda'u maaliif mootummaa rabbi filaa mootummaa rabbi filu itti duultee dhiistee ufii keetii gartee akka killee dhagaa buutee cabxa malee homaa irraan fiddu gaafni mootummaa kanatti cabsuu dandeettu gaaf kan yoo rabbi sanus gargaare yoo zollomamtee ati miidhamtee yaa rabbi jetti si galee gaafa bar nama zolloome rabbii waan tumsuufi yoo ati safuu baattee gaafa miidhamte san yaa rabbi jettee dilii dalaguu dhabdee rabbitti iyyatte rabbiin nama zolloome waliin dhaabbata mootummaa mujrima rabbi sirraa kaasaa jechuudha. Mootummaa adila rabbiin ni tumsa. Mootummaan adda jiru kuni mootummaa adila jaalattee jibbite abbaan feetee liqimsu sii ta'uu dhabuun ni mala jaalattee liqimsitaa funya qurqurii waa hedduu liqimsaa jirtaa liqimsitaa jechuudha. Soo kanaaf akkas kakaani wanni isiniin jiru warri gartee obbo Jawaariin yookaan Gaashi Jawaariin yookaan Daadda Jawaar jettanii akka feetanii waamaa isin. Information Jawaar Mohammed nuu kenna. Namni itti rakkatee jira hedduun namaa kaa barruun ka keessaan nu gaafatu barru waan daddaatiin nu gaafatu gartee deebiitti hin qabu maaliif Jawaar Mohammed Ameerikaa ture. Waan namatu gartee kaleessa namna dubbise Ameerikaa irraa. Taati jette geetteedhaan. Hangaruu ka geette gaafni jedhu waan hamtuutti waliin gammannu bara. Waan hamtuu waan badduu waliin gammannaan gammannu abbaa fedhaa ta'u. Nam tokko akka miidhamu eenyullee nam kamillee. Maadoonni irratti wal dhabne waan dhuunfaatiin waan biyyaa irratti. Wal dhabbillee miti wal mormiidha kun namni gariin wal dhabbiin laala malee. Garuu yakki dalagame ilmaan namaa irratti yakki Oromoo maqaa Oromootiin dalagame laala waa tokko isin hima. Warri gartee na hordoftan wanni feete haa baddu dhugaa dubbadhu dhugaa dalagi. Nama dhugaa waliin dhaabbadhu yoo shakkite nama san deembira. Maaliif beekti isa waliin taata. Namni zulmii dalagu dhara dalagu nama miidhuu deemu wanni kun waan biyyaati laala bar wanni as gubbaa akka odala harreeyyaa oollee bulluu fi ummata miiliyoona 130 ol biyya kana qaba. Kana keessaan Oromoon ummata maajoriitii ummata guddaa ilma namaa kamiifuu umarraa itadhanii biyya namaa keessatti uummanni adiin kun mirga ilma namaatii dhaabbata. Hadda yakka yoo dalanne nam tokko kiyyaan yookaan kennaan kaamtuu dalagu lubbuu namaa qabeenya namaa maqaa san aayyoon takka miidhamtu. Ilma namaa dhiisi bineensi tokko miidhamu bineensa dhiisi mukni tokko cabu rabba kirraa si gaafatu beekta. Kanaaf waan biyyaallee bu'aa hin qabne waan gartee siifillee nama kamiifuu bu'aa hin qabne jibbaa namooyi namni kun kiyyaan ganda kiyyaan warra kiyyaan nama waliin hin dhaabbatin haqa waliin dhaabbadhu bakka fedhe attaa dhalatu laga fedhe haa ba'u jechuudha. Soo kanaaf wanni namni kun naan jedhe maali wanni ati jette geette maali namni kaa'ama Jawaarii ciqqaba jedhanii maali mootummaan Ameerikaadhaa ka waa hedduu investigeet godhu jira namoota hedduu ka Ameerikaa keessa jiran kana kanaa warri gartee ka waraqaa hin qabne warri giriin kaardiin jiran achi keessa gartee yeroodhaaf temporaarii wannaa kennaniif warri kalee dhagaa nurratti hoofa'aa ture namni gartee biyya tana cabsu namni akka Baqqalaa Garbaa fa'a namni akka Dooktor Eenyutanii Dooktor Milkeessaa namoonni hedduun jechuudha. Warri biyya Ameerikaa kana seenanii keessaa waggaa arfan dabre kana jechuudha. Achi keessatti ka giriin kaardii qabu jira akka san hin qabne jira. Har'a kaa bakka seenan dhabanii jiran laal shira dalagu yoo ati dhara nama dalal maali biyya keetti galuu rakkoo hin qabu bara. Biyya ofiitti galuu rakkoo hin qabu. Nama hedduu galuu deemallee namoota gartee biyya irratti waan dalagin jiruu fi jijjiiruu ikoonomiidhaaf Ameerikaa dhaqan. Ka achi dhaqanii hadha biyya tana miskiina biyya kana keessa jiru irratti dhagaan darbitintu jiran. Warra maqaa karaa barumsaatiin deeman fiizaa adda addaatiin dhaqan illeegaalii karaa gartee Meeksikoo fa'aa seenanii achi as deebi'an ni jiran. Warroonni kunniin yoo galanillee hadha waan yaadan san dhaban malee rakkoon isaan ragaa hin jiru. Warri garuu mootummaa kana dhakaa darbatee biyyi tun akkana maalii beennaa kijiba dhibbata akka faala'ii lafa kaa'an namni akka Dooktor Milkeessaa fa'a daa guddoo amma jaarsuu naga bayyeen maqaan isaa Baqqalaa Garbaa wanni guddoo wanni dubbatanii jira. Wanni guddoo dhakaa mootummaa kanarratti of hin jiru jechuudha. Isin galee maaliif nama lafa bulee argee jira maraa suuta deema jaarsi. Bariyaan cufa liqimsuunis waan hedduu si gargaara. Garuu warri achirraa hafe namu jecha takka waan obboleessi tokko halee bilbilee naan jedhee ibsiniin jechuun jira. Wanni isinii hin maal beektu ilmaan Oromoo ijoolleen biyya arabaa jirtan namni biyya keessa jirtu bakka feeti jiraatu yeroo teeknooloojiitiin baatu hadha. Akkuma gartee guyyaa qiyaamaa namni rabbi jalaan baane gartanii bara waan feeti daladdee addunyaa kanarraa amma namni nama balbala cufatee hamtuu dalagaan namu achi gargalee bara hamtuu dalagaa nama jalaanii dhiyeessaa rabbiin jala dhiyeessu qaba. Kaameraan rabbiitii fi rabbi arguu jira nama immoo jalaa gora
guyyaa tokko ammoo deemee rabbii waliin dhufan warri adda siyaasaa as gubbaa dalagullee akkas